مي خرا سيناريو دفتي سينا خساتي هكا محلا ما تجور خانا كاكا كورونا فيروس وخانو كوفيد كود أساقدرتي وماميني بها سينا خساتي وان دبريني جرا مي خانا رايو نهيمت جيرامني سيناريو الدنيا إرادة برتي يورو باي أدى خيسة دبرتي جرتي أكو إسلاماتو منظر إسلام قفاتي يولالتي ترتيب إرادة بريكم خانا برادة برتي أكو ولي قال الدنيا تيس جمع براتيني سولالته ترتيب عليه باترني اللي خيسة دبركم زمن خلفاء الراشدين توري خلفاء الراشدين يقبل تنبودا زمن عثمان يجا سنبودا زمن عثمان بودا خلافني كراغراتك بريكا وتقول يقالي أمة الإسلام قيستي زمن عثمان تجولا دين زمن سلوان كلمة عجائباتك علي بن أبي طالب قافتني حتى الآن ما ألف من خينيا والدبا هوغان جامي ديب غافي حسونيس علي بن ابي طالب غافا سانغودي ديب زاناتاتي قرباتو كوتو دفي علي بن ابي طالب برا ساني مسلمه اكان خمتيني وانتو كلمه له ججبا جين عليين هوغا سانغودا هوغا فيتو غافي سامال جين يا علي زمان عمري في ابو بكر بيجبل شاتوران اكا خنت اسلامني ولين دبني akka kanatti namni waani kana keessa hin seenne maaliif zamana khi akkana tahaa jeen sani ali kalima hakimani beekama nama hikma qabu maal jeen yaa nama Abu Bakri fi Umar nama ka khiya bulchu turani jeen ani mo nama ka khaytitin bulchu jira jeen nama ka khaytitin bulchu jira kun maal sigarsisan namni ati bulchitu san ideology nisa cimin nisa iman nisa akhlaq nisa dandeetii waa hojjechuu sosoosuu isa yoo cimaate namoonni maa lakkoofsa hin xiqqaan lakkoofsi maa hin xiqqaan lakkoofsa yoo fudhanne zamana aliitiif zamana umar namni kamtu irra hedduu lakkoofsa muslima zamana umariif zamana abubakar kamtu irra hedduu lakkoofsi hanga baay'achaa dhufu kun baay'ina lakkoofsaatii miti wanni ammaan tana yoo kan fudhannu taate addunyaa irra lakkoofsi guddaan akka amantitti muslimni ila hanga biliyoona takka tuqaa sagal ila hanga biliyoona lama ni shalagam kana jechuun takka farfaa addunyaati amantii kiristaanaa qofaatu persentii hanga takkaan dura jira so ummanni lakkoofsaan akkana baay'ate kun takka hanga taariikhni islaamaa lafa dhufe islaamni kana baay'ate hin beeku hanga taariikhni islaamaa dhufe immoo takka akkanatti yeroo inni itti gabbu'ee waa hedduu keessaatti dhabame beekumsa keessaa dhabame teknoolojii keessaa dhabame siyaasaa keessaa dhabame akkasumatti waa sochoosu even waa uumuu keessaatti dhabame keessa kana keessatti baay'inni isaa immoo arraantan hanga nagee jira jechuudha walaakin hoggaa qabxiti deebinu addunyaan seenaariyoo garaagaraa dabarsitee jirti akkuma reefuun tana jalqaba irratti sii kaase wanni addunyaan dabarsite keessaa الدنيا أخانو تبينو industrial revolution في industrial revolution دورا في بودا الدنيا أكان غرا غرا تورتي باترني نتي ديما تورتي في بسام بودا أكان غرا غرا توري زمانا سبين في برتغال الدنيا تنا أكوان نتي بولتاتوران أكسمتي طرفا خاني نمو ومن إسلامات بولتاتوري غرا غرا سيناريو نسي يجورا أكسم من تناس فجأة لولي الدنيا لما فاهو قالوا فوق ما أنت جل كبرتي سيء لولي الدنيا تكفى درافي لولي الدنيا تقل لما فا درافي لولي الدنيا لما فا بودا بيجوني هدون أكاتان سياسة تيجي جيرامي نمني أكاتان ترتيبتي إفقلتولين أدولوجي أكميتين كبادلين بالانسي تاتي والله لتوريتو دين غاوا سانيس أما تهنغتكا إيغا فراتي بودا أما غافين خوكبو bilchinni gaafa san jiruu fi bilchinni siyaasaa gaafa san jiruu fi gaafa ammaan tana jiru kun akkan garaagara gaafa san nama hanga tokkootu siyaasaa beeka namni hangi takkichaan se beeku san siyaasaan inni beeku san akkaataan inni itti gaggeessu humna fuudhee eenyutti wattaadarummaa irra beeka tanaafuu militariin isaa militarii saayinsii eenyu irra danda'a eenyu lolchiisuu irra danda'a waan jaamuun namootaan akka Hitler gama fuula duraa kana dhufanii waan khadan dawan dawani khan ajjisani khan cafakani ifjel bulchan den amerikanis hoggaa gama fuula duraa dhuftu biyyoota hunda khan akkaataatti waliin dhoyte khanis mu boodarratti siyaasa si eeggatte gama fuula duraa dhufte yeroo ammaan tana
yeroo zamanni wanni irra guddaan haasawaan teebila irratti wal dhufanii wal mo'achuun dippiloomaasii ta'e kana keessatti mo'amuunis mo'achuunis dippiloomaasii ta'e kana keessatti akka gaafa sanitti ni deebinaayidha. Yoo gaafa sanitti deebine akka gaafa sanitti akka hin deebine kan nama godhu keessa wanni guddaan maali? Hin ta'u jeetillee ni namaan akka fayyatti fourth generation war waan jedhamu for GW waan jedhamu. Fourth generation war kuni haqiqaa isaatii fi fourth generation wariin kun lolli dhaloota afraffaadha kuni akkaataan inni itti deemu ilmiin isaatii fi thaqaafaan isaa namoota hanga takka harka jira. Khans ajandaa isaa sitil godhame ajandaa isaaf haayame san irra deema jechuudha. Ammaan tana kallattiidhaan uummanni keenya jijjiiramaalee garaagaraa dhufu kana keessa akkamittiin fayyadamaa ta'an gaaffii isaa guddaa ta'uu qaba. So beekamaadha. Seenaan yeroo adda addaa waan garaagaraa dabarsitee jirti. Akkuma amma dabarsitee kana maybe shakliin isaa wasfiin isaa akkaataan itti ibsamu akkaataan itti dabaramu kan gaafa sanii humnaan namni adda wal baafata. Qawwee kamtu irra qabaani kamtu irra humna qabaan namni gaafa sana adda wal baasa. Arraan tana immoo kamtu irra siyaasaa beekan kamtu irra dippiloomaasii danda'an kamtu irra akkasumatti immoo siyaasaa bilchina qabu riileeshinii alaaqaalee baay'ee danda'uun waan kan godhe jijjiiramni isaa bifa san irratti kan hundaa'u ta'a jechuudha. Mee yaada keenya gama gola buttaa dhufnuti konkuluuziyoon haa goonu waa hedduu dubbannee jirra haala amma addunyaan irra jirtuu fi koronaa wajjin qabatee koronaa boodaas waan jiru haasofnee jirra. Mee uummanni musliimaa maaltu irraa eegama? Maal godhuu qaba? Waan haala fuucharii ilaalee waan amma irra jirus ilaalee maal godhuu qaba? Isarraa maaltu eegama waan jirus akka yaada dhumaa yoo nu dhiyeessite. Uummanni musliimaa waa hedduu isarraa eegama. Wanni isarraa eegamu takka tan dura akka shabaabatti jenereeshinii itti aanu kun jenereeshina nasriiti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waadiin Huseen isanii. So jenereeshinni kun barachuu qaba. Addunyaa tana wajjin akkamittiin dorgomaa akka addunyaa amman tana yerootti jijjiiraa deemtu kana so ati jijjiirama tokko so ati addaaftiin godhin jijjiiramni biraas dhufaa jira irraan tana. So jijjiirama kana ati uumuu yoo hin dandeenye abbaa jijjiirama sanii yoo hin taane hoggaa hunda waanuma si dhufu hanga ati addaafti gootu namni jijjiirama biraas yaada. Tan dura amma China tana yoo fudhatte addunyaa tana bifuma laafumatti kan lafaa kaateeti miti Ameerikaa wajjin dorgomuu kan kaate. Initiatiivii garaagaraa lafaa kaafte. Amma piroojeektii addunyaarraa guddaa kan jedhamu kan biyyoonni garaagaraa itti hirmaataa jiran. Even power shift illee sababa katti godhaa jiru maali tokko piroojeektii Obor takka immoo one road one belt one road kan jedhamu jechuudha. Obor aviation isaatiin one road one belt one road kan jedhamu piroojeektii jedhamu. Piroojeektii kana kallattiin akka isin fiddee addunyaan beeksifteetti biyyoota 70 mallatteesse. Afrikaa keessaa biyyi teenya mallatteessite. Jibuutii, Keeniyaa, Naayijeeriyaa biyyoonni garaagaraa mallatteessan. Switzerland biyyoonni hedduun biyyoonni 70 mallatteessan. 70 ol kallattiidhaan mallatteessan. Isii hojii akka danda'u. Piroojeektiin kun maali? Kontinentii 7 karaa baaburaa tokkoo fi karaa makiinaa tokko walitti hidhuu danda'udha. So namni tokko baaburaan kontinentii addunyaa tana 7 deemuu ni danda'a jechuun piroojeektii kana uumuun dura initiatiiv Chaayinaati. Wanni kun waan addunyaa hundaaf faayidaa qabu. Waan addunyaa hundaaf faayidaa qabu hoggaa yaadaa dhufte. Yaada kophaa keetii ati qoftiin ittiin mana keessatti bilcheeffattee atummaan itti nyaattee atummaan itti gabbaatee firraa qulqulleessatti deemtu qofa osoo hin taane addunyaadhaaf waan yaadu hoggaa dhufte atis maal mo'annaan kee bal'achaa dhufa. Mee seenaa rasuulaa gabaabduu kan sii kaasa. Islaamni maaltu isarraa eegama waan jedhamu. Islaamni wanni isarraa eegamu guddaan yaada isaa intarnaashinaalaayizd godhudha. Ammaan tanatti. Rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi gaafa dura kophaa isaa amantii tana fudhatanii lafaa ka'an wanni isaan godhan maali? Yaa qawm qulu laa ilaaha illallah tuflixuu jaan. Yaadni kun yaada maaliiti? Rabbiin tokko malee rabbi biraa hin jiru amanaa qofaadha. Yaada kana yaadni kun Afrikaa dhuftu ni dalaga, Eeshiyaa dheetu ni dalaga, akkasumattis biyyoota laatiin dheetu ni dalaga. Ummanni isaan marsee jiru ummanni Qureeshiidha. Wanni deebisaan isaaniif ibsaaf deebisan maali ture?
hubal nurraa arrabse uzzaa nurraa arrabse abbootii keenya nurraa maqaa xureessedha. Achi dhufeeti yaadni kun Afrikaa dhufe kallattiidhaan biyya keenya jechuudha. Deen sababan isaan dhiheessan hubal arrabsedha. Hubal Afrikaa keessa maal dalaga? Eenyu isa hubal beeka? Abbaa Jahal, Abu Jahal abbaa isaa achi dhufee yoo Eeshiyaa tana gabbu'e takka immoo Awurooppaa dhaqe abbaan Abbaa Jahal Awurooppaaf maali? Abbaa kiyya arrabsa jeeti riizin inni dhiheeffachaa jiru abbootii keenya arrabsa akkana nurraa godheedha. Abbaan Abbaa Jahal Afrikaa Awurooppaadhaaf maali? Qabxii addunyaa tana ittiin sossoosuu dandeessu. Yaada addunyaa kana ittiin sossoosuu dandeessu. Rasuulli salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi isoo isaan achi abbaa keenya arrabsee jaanii waan makkaa bira dabruu hin dandeenye takka mormaniiti yaadni kun Madiinaa dhaqe isoo isaan achi mormaniiti Afrikaa biyya teenya tana dhufe isoo isaan achi mormanii biyyoota garaa garaatiif dabdaabbiin ergamte isuma isaan mormanii biyyoota namni garaa garaa mootiileen garaa garaa yaada kana fudhachuu eegale. Wanni kun maali? Islaamni if sammuu isaa qofa kanatti sarkila fi dalagee raadiyeesii xiqqoo takkaanii fira naanna'uu hin qabu. Dura yaada har'a Chaayinaa dhaalame. Wanni isin lafaa kaateen yaada addunyaa kana xarafatti walitti maal godhu walitti hoggaa kana fidde feetee osoo hin ta'in ilma namaa hundaatu si jalaa maal godha jechuudha si jala ka'a. Faallaa kanaatiin Islaamni gaafa silaa yaada isaa intarnaashinaalaayizii godhuu qabu. Yaada isaa ifirratti qofa ifirra naanneesse. Amma dhaabbilee garaa garaa ta'an addunyaa bakka buutu eenyu ijaare silaa eenyu ijaaruu qabu yaadni isaa intarnaashinaalaayizii rasuulli fide hoggaa dura bismillah lafaa ka'u lafaatti keessan yaada biyya hunda mo'achuu danda'u lafaatti fide san arraan tana nuti irraanfanneeti dhiifne UN kan dhaabbata uummata human rights kan nu dhaabee nama biraati waa ilma namaa hundarra haasawa Amnesty International kan nu dhaabee ilma nama biraati akkasumatti waa'ee nageenya ilma namaa kan nu dhaabee kan biraati nuti san irraanfanneeti aduwwiin waan rasuulitti dhufe san qabate nu olte gaafa akka rasuulitti dhufe sanitti yaadu eegalle aayidiyaa keenya intarnaashinaalaayizii godhu eegalle waan silaa lafa qabnu san bilcheessine ol baasuu gaafa eegalle ifi qofa irratti arraan tana jireenya qofa yaaduu dhiisne xaba keenya dandeettii keenya sammuu keenya fayyadamne waan silaa ummanni keenya kawuni rabbiin subhaanahu wa ta'ala kawuni tana akkanatti oofaa jee nuu kannisan gaafa sanitti deebine nutis bakka silaa nuu malu sanitti ni deebina. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Adam hoggaa uumu jannataaf isa uume. Namni islaamaa hoggaa uumamu olaantummaa nasiidhaaf uumame. Gaafa dilii takka dalage jannatarraa ari'ame. Gaafa irraa toobatee addunyaarra jiraatee khayrii yoo dalage eessa deebi'a? Jannata deebi'a. Ummanni muslimaa nasiidhaaf uumamne. Olaantummaa takka immoo akka gadi hin janneef uumamne gaafa akkatti nu uumamne sanirratti deebinetti achirratti deebina yoo akkuma abbaa keenya Aadamitti ilmaan isaa akkam ta'an yoo khayrii dalagan khayriin isaanii yoo heddummaa eessa deebi'an bakka taraa duraa uumamaniif jannata isaanii deebi'an bakka inni irraa uumame achi waan ta'eef yoo dalaguu dhabanoo achirratti hafan jechuudha. Kanaaf jannanni samii jira azaabni gad jira achumaan gad deema jechuudha. Asumaani ardii tana marran asumaan gad deema. So Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra akkasii yaada isaatii subatee dandeettii isaatiif guddisa Rabbiin haa godhuun jaa. Kabajamtootaa fi jaallatamoo daawwattoota keenya qophii arraan tana isiniif dhiyaannee kanumarratti golabna qophii biraatiin hanga wal agarruutti wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.